Ashamaa akkam jirtu maatiin Calee Akaadaamii. Ani nagaa gootii guyyaa irraa immoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebineerra. Viidiyoo keenya guyyaa irraatiin immoo remedial chemistry kan kanaan dura waliin eegalle jechuudha. Unit 4 waa'ee moolaalitii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun eegala. Akkasumallee viidiyoo keenya kana VPN banuudhaan ilaalaa akkasuma nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Kanaaf amma kallattiimaan moolaalitii jechuun maal akka ta'e kan waliin barannu ta'a jechuudha. Barnoota keenya yeroo darbe keessatti waa'ee moolaalitii waliin ilaallee turre. Kan viidiyoo sana ilaalle diskiriipshinii jalaan liinkii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee paartii kanaan duraa keessattis waa'ee mool firaakshinii, paartiis per miiliyoon, paartii per biiliyoonii fi waa'ee maas persenteejii baranneerra jechuudha. Har'a immoo moolaalitii jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti ceena. Moolaalitii jechuun akkuma beekamu maal jechuudha? It is a numbers of moles of what? Solute per mass of solvent jechuudha. Yookaan immoo maal inni san waamnudha? Moolaalitii jechuun number of molii kan solutii tokko gaafa mass of solventii isaadhaaf maal goonudha jechuudha? Hir'udha jechuudha. So kana jechuun moolaalitiin maaliin bakka bu'aa asitti? M is mooliidhaan kan bakka bu'udha jechuudha. M is mooliidhaan kan bakka bu'u. So moolaalitii jechuun maal jechuudha jedhee number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. Kiloogiraamiidhaan jechuudha. So barnoota keenya yeroo darbe keessatti waa'ee moolaalitii gaafa baranne moolaalitiin number of moles of solute over mass of solvent in maalidha? In liitiriidha. Solventii osoo hin taane volume liter of solution ture jechuudha. Kan maali? Kan moolaalitii. Asitti garuu akkuma argamu maalidha jechuudha? Mass of solvent in kiloogiraamiidha jechuudha. So kun maal ta'uu isaati kan inni agarsiisu garaagarummaan moolaalitii fi moolaalitii gidduu jiru maal akka ta'e kan nutti agarsiisudha jechuudha. So kanaaf moolaalitii jechuun maal jechuudha? Moolaalitii equal to number of moles of solute jechuun maaliin bakka bu'a jechuudha? Mooliidhaan jechuudha. Moolii over mass of solvent in kilogram. Kiloogiraamiidhaan kan bakka bu'a jechuudha. So formulaan isaa kana kan fakkaatudha jechuudha. So akkuma beekamu yuunitiin waltaa waan qabaata jechuudha yookaan system international unit isa jedhama jechuudha. So SI units of molarity is what? Maalidha jechuudha? Akkuma asirraa mul'atu number of moles of solute maalidha jechuudha kan nu safarru mooliidhaan jechuudha. So kanaaf iyyuu maal ta'a? Mol per kiloogiraamii ta'a jechuudha. Mol per kiloogiraamii maal ta'a jechuudha? System international units of molality kan ta'udha jechuudha. So kana jechuun asitti emmiin asitti jechuudha. Emmiin kun maal bakka buuti? Molality bakka buuti jechuudha. Molality bakka buuti. Mol isheen jettu kun immoo maal bakka buuti jechuudha? Number of moles of solute jechuudha. Solute. Akkasuma kiloogiraamiin kun maal bakka bu'a? Mass of solventii keenya bakka bu'a jechuudha. Mass of solventii bakka bu'a jechuudha. Asitti kan isin beekuu qabdanii yeroo baay'ee kiloogiraamiidhaan giraamiidhaan yoo nu kenname mass of solventiin keenya dirqama gara kiloogiraamiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Akkasumallee mooliidhaan inni asitti nu laatameeru kuni bifa biraadhaan yoo laatamee jiraate gara mooliitti deebisuun dirqama ta'a jechuudha. Sababni isaa maaliifi? Yuunitii waltaa hawaasaa kan moolaalitii mool per kiiloogiraamii wanta ta'eef dirqama gara kanaatti deebisuu nu gaafata jechuudha. So akkasumallee faayidaan isaa maali kan jedhu jechuudha. Faayidaan moolaalitii tokko maal keessatti nu fayyada? Moolaalitiin boiling point faa keessatti nu fayyada jechuudha yookaan boiling point elevation maal jechuudha? Fakkeenyaaf yeroo qabxii dafinaa solutionii tokko isa kanaan duraa irraatii maal akka ta'e jijjiirame moo jijjiiramne jennee ittiin maal gochuu dandeenya? Calculate goone ittiin argachuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee colligative property warreen ta'an keessatti illee nu gargaara jechuudha. So amma kallattiimaan maal goona? Fakkeenya tokko kan waliin hojjennee ilaallu ta'a jechuudha. Moolaalitiin kan wal qabatu kitaaba keessan irra xumura kanarratti hin jira. Isa
eksersaayisii hundasaa iddoo viidiyoo tokko iddoo tokkotti kan waliin hojjennu ta'a. Amma garuu fakkeenya moolaalitii tokko kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So gaaffiin keenya akkuma jedhu maalidha? 10 gram of sodium hydroxide is dissolved in 500 gram of water. What is the molalities of solution? Maal jechuudha? Giraamii soodiyeem hydroxide giraamni isaa 10 ta'e tokko bishaan giraamiin isaa 500 ta'e keessatti maal ta'eera? Dissolve ta'eera. Kanaaf iyyuu molalitiin isaa yookaan molalitiin solutionii sanaa meeqadha? So kana hojjechuu fi jalqaba maal beekuu qabna jechuudha? Solution enne jalqaba maal beekuu qabna jechuudha? Maaltu solute akka ta'e akkasumallee solvent akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha. So as keessatti solutiin keenya maalidha? Solute sodium hydroxide jechuudha. Sodium hydroxide dha. Akkasumallee solventiin keenya immoo maalidha jechuudha? Water yookaan H2O dha jechuudha. So erga kana lamman adda baasnee barreetii maal fayyadamuudha jechuudha kan keenya. Formulaa keenya qabna. So formulaan keenya maalidha? M is mole equal to yookaan molality equal to mole of solute over maalidha jechuudha? Kilogram of solvent. Kun formulaa keenyadha jechuudha. Haa ta'utii garuu wanti isin asitti hubachuu qabdanii soliitii warreen ta'an maal fa'aadha? Solventiin fa'aa warreen kamidha? Kan jedhu adda baasuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf soliitii warreen ta'an warreen akka kamidha? Soodiyeem kilooraayidii akkasuma pootaasiyeem ayodaayidii, soodiyeem hydroxide fi kan biraa soodiyeem fluoride jechuudha. So warreen kun maal ta'uu isaaniidha jechuudha kan agarsiisu soliitiidha jechuudha. Akkasumallee solventiin immoo weetarii H2O isa jennu akkasuma CH3OH yookaan immoo miitaanooliifaa jechuudha yookaan CH2OH warreen kana jechuudha. So haa ta'u fakkeenyaaf soliitii lama walitti yoo nannee fakkeenyaaf solventii lama fakkeenyaaf H2O fi itaanoolii jechuudha. Itaanoolii yoo walitti nannee parsentii guddaan isaa yoo H2O ta'e inni maalidha jechuudha? Solventiidha jechuudha. Fakkeenyaaf H2O parsentii 50 fi parsentii 50 H2O dhaa fi miitaanooliin keenya immoo yookaan itaanooliin fudhannee ilaallu. Itaanooliin keenya immoo 45% yoo ta'e weeteriin parsentii 50 wanta ta'eef maal ta'uu isaadha jechuudha? Solventii ta'a jechuudha. Garuu lamman isaaniiyyuu maalidha? Garuu lamman isaaniiyyuu solventiidha jechuudha. Fakkeenyaaf immoo yoo itaanooliin parsentii 60 ta'e weeteriin parsentii 30 yoo ta'e solventii keenya ta'uu kan danda'u kamidha jechuudha? Itaanooliidha jechuudha. Sababni isaa parsentii 60dha yookaan immoo parsentiin isaa irra guddaa maalidha jechuudha? Kan weetariidha jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kana maal ta'a jechuudha? Parsentiin isaa isa guddaa ta'e solventii inni fudhanna jechuudha. Isa xiqqaa ta'e immoo soliitiidhaan fudhanna. Garuu lamman isaaniiyyuu maalidha? Lamman isaaniiyyuu solventiidha jechuudha. So gara gaaffii keenyaatti gaafa deebinu maalidha? 10 gram of sodium hydroxide jechuudha kan inni nu laateeru. Kanaaf iyyuu maal goona? Jalqaba irratti molar mass of sodium hydroxide beekuu qabna jechuudha. So molar mass of sodium hydroxide beekuuf immoo maal beekuu qabna? Atomic mass of elementoota kan hundumaa kan soodiyemii, oksijiinii fi haayidroojinii beekuu qabna jechuudha. So kanaaf maal goona? Molar mass of sodium hydroxide. Kana jechuun maalidha inni? Soodiyemiin atomic mass isaa meeqa? 23 yoo ta'u oksijiiniin 16
haayidroojiniin tokko. Yeroo kana meeqa ta'a jechuudha? 14 gram per molii ta'a jechuudha. So kun maalidha? Molar mass of sodium hydroxide jechuudha. Asitti immoo kan nuuf kenname 10 gram of sodium hydroxide dha. Kan asitti nu laatamee gaaffii keenya irraa akkuma mul'atu jechuudha. So amma maal goona? Erga molar mass isaa arganneeti 10 gram of sodium hydroxide over 1 times booda 1 mole of sodium hydroxide immoo meeqa dhanne 14 gram of gram per molii jechuudha. Gram per molii wanta ta'eef gram maalii jechuudha? Sodium hydroxide jechuudha. So yeroo kana maal ta'a? Giraamiidhaan bada. So yeroo kana maaltu nu hafa jechuudha? 10 divided by 40 tu nu hafa jechuudha. So yeroo kana meeqa arganna? Deebiin keenya meeqa ta'a jechuudha? 0.25 molii arganna jechuudha. Kan arganna. So erga kan arganneeti kun maal isaa jechuudha? Mole of solute isaa jechuudha. Amma deebinee maal argachuu maal barbaanna jechuudha? Kiloogiraam of solvent keenya barbaanna jechuudha. Inni immoo meeqaan laatameera? Giraamiidhaan laatameera akka asirraa mul'atu. Giraamii 500. Garuu meeqa ta'uu qaba jechuudha? Gara kiloogiraamiitti deebisuu qabna jechuudha. Gara kiloogiraamiitti deebisuuf immoo maal goona? 500 gram divided by 1 times tokko kiloogiraamii giraamii meeqa ta'a? 1000. So yeroo kana giraamiin bada. 500 immoo gaafa 1000 firru meeqa arganna jechuudha? 0.5 kiloogiraamii arganna jechuudha. Kun immoo maal keenyadha? Kiloogiraam of solventii keenya jechuudha. Inni jalqabaa kun immoo mole of solute keenya ture jechuudha. Amma lammansaayyuu maal taanedha jechuudha? Arganneera. Amma kan nuuf of maal gochuudha jechuudha? Formulaa keenya fayyadamudha jechuudha. So molality equal to maalidha jechuudha? Mole of solute over maal ta'a jechuudha? Kiloogiraam of solvent. So yeroo kana mole of solute keenya meeqa arganne asitti? 0.25 molii arganne jechuudha asitti. Isa meeqaaf irraa? 0.5 kiloogiraam. So kana yeroo hirtan meeqa argattu? Dhumarratti 0.5 mol per kiloogiraamii argattu jechuudha. Maalidha kuni? Molaality keenya. So gaaffii keenya kanaaf deebii kan tokkamedha jechuudha. Steeppii kana hunda hordoftanii xumura irratti molaalitiin keenya 0.5 mol per kiloogiraamii ta'a jechuudha. So isiniif ifaadha jedhee yaada. Yoo isiniin gallatee irra deebiin daawwadhaa yookaan immoo karaa koomentii nu gaafachuu dandeessu. Gaaffilee garaagaraa immoo teelegiraamii keenya irraati argachuu dandeessu. Liinkicha teelegiraam chaanaalii keenya diskiripshinii jala jira. Kanaaf viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.